السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفون كم جرتني هردوتو تداوتو تسانتي وروشو هندو مكيسانو باكم جرتني في أكم جرتني تنجي نيكوسنا لك أبو جتشا قويا هدا فيديو هدو نما قديس والله هدو تكو غرانا منياتو قبل ليس فيتين جرا أكم سكريني رات ترغات نجرتن كنا وبلتي كنا كنا أن همبي كل دا غارو إسين انتل أوروموتي أنيس أورومودا نمني توكو غاها ميد أميت ننجل نمني سبكيت أو كن أمنتين أن توكو تاتي قفصو هنتاني namni nama ta'uun qofti gahaadha jechuudha. Namni nama ta'uu qofaaf nama gargaaruun nama ta'uu qofaaf nama bira dhaabatuun nama ta'uu qofaaf wal bira dhaabbachuun gahaadha jechuudha. Anis kanumaa fi isiin tuni intala Oromooti keessaanuu intala saba kiyyaati afaan kiyya dubbatti lammiitiyyaa akkasuma immoo nama miidhame saba kanaaf viidiyoo isii kana qabadhee isin dhufe jechuudha hordoftoota fi daawwattoota kiyyaa. Innis maali jechuun keessan hinaafuu akkuma suuraa irratti argaatiin hin jirtan kana guyyaa lama immoo akkas dura biyya Suudaanii keessatti jechuudha. Osoo kushiinaa keessa hojjettu akkuma namni kamiyyuu beeku isilleen hin jijjiiramaa dalagadhee of jijjiiraa maatii fi jijjiiraa biyyaa baatee carraan baqattummaa nurratti wal ga'e akkuma beekamu uummanni Oromoo bakka hundattuu bitas mirgas bakka hundattuu kafica'eetuma argamu numa jechuudha. Isilleen akkuma kenne kana jijjiiramuudhaaf of jijjiiruudhaaf biyyaa baatee guyyaa dheengadda akkuma suuraa irratti argitan kana isii intala akkana bareeddu intala akkana fayyaa qabdu kana guyyaan nagaa gaaf tokko guyyaan nagaa gaaf hundaa guyyaan badii gaaf tokko jedha Oromoo yoo mammaaku. Kushiinaa seentee bakka kushiinaa seente sanitti gaazin itti dhufe yookiin immoo itti boba'ee jechuudha. Akkanatti qaamni isii kun hundi gubatee jechuudha. Subhaanallah. Qaamni isii kun hundi isaa gubatee miidhamtee amma mana yaalaa keessa jirti. Mana yaalaa kana keessatti yaalama barbaaddi. Naabii ormaa keessa jiru. Namni mootuyyuu eega akkanatti miidhameetiin hin jedhe yaala argatu barbaachisaa. Yaalli nama akkana miidhamee immoo qallaalidhaa miti. Kanaafuu yeroo ammaa kana waan itti yaalamtu dhabdee mana yaalaa keessatti rakkataa jirti jechuudha. Obboleeyyan kiyya warroonni viidiyoo kana daawwataatiin hin jirtan warroonni bakka kamuu jirtan eessayyuu jiraadhu hadha fayyaallee qabaadhu atiin hadha fayyaa jirtu tun isilleen akkuma anaa akkuma sii kalee dheengadda fayyaa deemaa turte intaluma kana bareeddu kana jechuudha suura irratti ollee agartan garuu rabbiin sababaa godhee hadha kanaan isii qabatee kinoo mana yaalaa dhibamtee ciisaa jirti akkaawuntiin isii maxxanfamee jira guruuppiin immoo yoo saappiiraan ijaarameeti jira guruuppiin gargaarsa miidiyaa jedhu warroonni dura hin dhagayin warroonni dura hin argin abbaan rabbii sii laaffise abbaan boru ani fayyaa qabullee bira akkasii ta'uun kun kiyya hinafu jetteetiin hin yaaddu namni carraan baqattummaa biyyaatiin baaftee biyya ormaa keessa jirtanii fayyaadhaan dalagataatiin hin jirtani kabur haadha abbaa keessanii galuu heddan kabur ilmoo keessanii galuudhaaf inshaallah rabbiin isin haa ga'u yaadaa jirtan isilleen akkuma keessan kana hawaa turte isilleen akkuma keessan kana yaadaa turte hadha garuu akka ofii fedhan osoo hin taane akka rabbi fedhe ta'a carraan kun isirra ga'ee jira jechuudha obboleeyyan kiyya namni rabbi isinii laaffise akkaawuntii asala isinii kaayaa yookaan maqalaa guruuppii jechuudha liinkii guruuppii feesbuukiin kiyyaa Asiyaa Jamaal jedha feesbuuk irratti isinii maxxansa. Feesbuukii kiyya san jala liinkii feesbuukii yaa jala isinii kaa'a achirraa liinkii san fudhachuudhaanii garee sanitti dabalamuudhaanii garee san ka ijaarellee warrootuma beekamuudha anaa miti ka garee san ijaaru yookiin immoo akkaawuntiilleen kan raggalu anaa miti akka nama tokkotti akka nama miidiyaa fayyadamuu tokkotti carraa miidiyaa fayyadamuu qabaadhee carraa kana waan argadheef garuu immoo wanta silaanarraa eeggamu bahuu qaba jedhetti dhufee asirraan isinii dabarsaara malee garee san illee ijaaree wantaniin jedhu tokko hin jiru ani miseensa gareeti gareetti dabalamee isii qarqaaruudhaaf garee san keessa seene heegachira seenetiin hin jedhe garuu namni takka lamas ta'u miidiyaa kanarraa sagalee kana dhaga'ee dhufuun hin hafu waan na barbaachisuun ofillee gahee kiyya ba'a asiinis gahee kiyya ba'a jedhee viidiyoo hojjechuudhaaf asiin dhufe malee yookaan immoo nama garee san ijaarellee miti namni isillee beeku miti akkuma dura isin jechuuf yaalee namummaa fi wanti hadhaan kennadhu immoo boruu kiyyaa fi waan ta'eef yoo wanti kun sadaqaadha gargaarsa yoo waan hadha nama gargaare borullee waan an ta'u beeku waan ta'eef jedheeti malee kanaafuu abbaan rabbi isinii laaffisee qarqaaruu feetani baay'ee miidhamtee jirti haala hamaa keessa jirti biyya ormaa keessa jirti rabbiin nama isinii laaffisee gargaaruu feetan akkaawuntii sanii dhaqaatii gargaara hedduu qaamni isii hundi gubatee suuraa irratti argaa jirtan iskiriin irratti jechuudha qaamni isii hundi gubatee jira subhaanallah garuu lubbuudhaan hin jirti carraa yaalamullee hin qabdi jechuudha. Maallaqatu dhabame malee intalli tuni carraa yaalamullee hin qabdi nama yaaluu argatteette yoo maallaqa argatteetiin hin jette Oromoon galaana akkuma dura jedhamettuyyuu akkuma dura beekamuttuyyu nuti nama qarqaaru irratti kaanee nama teessisnaayyuu kanaafuyyuu qarqaaranii Oromoo koo du'arraa oolchaa wal bira haa dhaabbannu yoo gaafa akkanaa wal bira hin dhaabanne yoo gaafa akkanaa du'arraa wal hin oolchine qaneen du'arraa wal oolchine biraa hin jiru jechuudha. Bakka biraatittuyyuu bakka geemitittuyuu bakkuma hin taanettuyuu birrii fixaa jirra. Haa ta'uti garuu shamarran keenya biyya ormaa keessa irra jirru masgiida ijaaruudhaan ta'ee gargaarsa namaatiin ta'ee nuyiidha kan beekamu. Yoo kana jedhu dhiirri gahee kana hin qabanii miti tokkoffaa akka argamu garuu
shamarran biyya arabaa qaqqaalidhan nuti waan ta'eef iyyuu kanaafuu abbaa rabbi isin laaffise bira dhaabadhaati obboleettii kenna kana qarqaaraati lubbuu isii baraaraati akka isiin haadhaa fi abbaa fi aanaa aliisiitti galtu taasisaa fi hunduma kennaa rabbii ormaatti baqannee jirru immoo rabbiin gaddaan osoo hin taane gammachuudhaan namni fayyaadhuma qabaatee nagaadhaan maatii ofii aanaa alii ofiitti galuun iyyuu duniyaa caaltu sanidha. Haajaa muraan hanga guuttachuun dura haajaa muraan guddoon fayyaa gaafa dura ittiin manaa baate san qabaattee biyya keetti deebi'uudha. Rabbiin obboleeyyan kiyya bakkuma jirtan hundattuu iyyuu isin haa tiisu. Balaa tasaa rabbi isinitti fidini. Balaa tasaa rabbi isinirraa haa qabu. Rabbiin wallaahi gadda akka malee rabbi isinitti fidini jedha obboleeyyan kiyya. Kanaafuu boruu kennaa fi ofuma kennaa fi namaa ta'uun ofumaaf waan ta'eef iyyuu waan isin dandeettanirra waan dandeettanirrallee gargaara. Obboleettii teenya tana bira dhaabadhaa. Du'arraa hambisaa. Isin jechuun barbaada. Namoonni mootiyyuu namoonni gargaaru barbaadan immoo yeroo hatantamaa kana keessatti yaalamuu qabdi. Nama ibiddaan gubatee miti fayyaan kunuyyuu fayyaa yeroo namaan kennitu fayyaan hin beektani waan akka ta'eetiin jedhe tokko lama jedhee isinitti himu. Kanaafuu har'a boroo osoo hin taane namni isinii dandameetiin jedhe gargaaraa bira haa dhaabbannu haa gargaarru osoo maatiin biyyarallee gargaare osoo maatiin naga fedhe qabaataa fedhellee ta'eetiin jedhe biyya ormaatitti biyyarra biyya ormaatitti as qarqaaruu hin danda'u yaaluu hin danda'u immoo beeytanii jireenya biyyallee. Kanaaf obboleeyyan kiyya qarqaaraa isin jechuun barbaada. Warri biyya arabaa mootiyyuu mana arabaa keessa jirtan of eeggannoo cimaa godhaa. Of eeggannoo cimaa godhaa yeroo dalaydan jechuudha. Wanta akka gaazii kana dhuka'ee al takkittidhaan isii fayyaa qabdu kamataan isiin bowwaafatin kawaata akka hin ta'in al takkittidhaan dhuka'ee qaamni isii hunda gubee akkanatti lubbuu isii hunda galaafata jechuudha. Kanaafuu of eeggannoo godhaa. Yeroo mana kushiinaa seentan ta'ee yeroo dalaynu ta'ee of eeggannoo guddaa godhatiniin haa deemnu isin jechuun barbaada. Kanaaf qarqaaraadha. Bira dhaabbadhaa wal gargaaruun wal bira dhaabbachuun aadaa keenya ammas aadaa haa godhannu isin jechuun barbaada. Obboleettii tiyyatan ammootiyyuu bakkuma jirtanitti obboleeyyan kiyya du'aayii godhaafiidha. Du'aayiidhaan bira dhaabbadhaadha. Gargaarsi inni guddaan du'aayiidha. Du'aayiin waa hunda caalti waan ta'eef iyyuu namni waa gochuuf hin dandeenye namni qarqaaruu hin dandeenye du'aayiidhaan bira dhaabbadhaa isin jechuun barbaada. Obboleettiin isaan akka rabbiin yeroo xiqqoo keessatti fayyiseetiin fayyaa argatteetiin kaatu rabbi siyaa taasisu jechuun barbaada. Ulfaadhaa galatoomaa namni isinitti tole mootiyyuu viidiyoo kana waliif sheer godha. Warroonni miidiyaa fayyadamtanillee tiiktookii haa ta'u, yuutuubii haa ta'u, feesbuukii haa ta'u garuma dandeettanii sagalee ta'aafiidha of jala sheer godhaati. Viidiyoolee duwwiitu godhaati gara tiiktookii illee irra dalagaati. Obboleettii tan teena tan akka daddaffitti yeroo gabaabaa keessatti akkasiin fayyaa ofiitti deebitu fayyitu taasisaa isin jechuun barbaada. Rabbi irraa haa fuudhu galatoomaa ulfaadhaa sheer waliif godha. Turtii gaarii isin haa ta'u.